bilisumma way gabrumma way gabrumma way gabrumma way gabrumma ifni de mulata dukkanan tuban ofsi alamigo ofsi asabako finfilna wala rajina bilisumma gamna gameyota jarran abbuka to mirga bagabsa otan lal jarran jarra abba gada ya ba esano mole jago way oso deise ati maralama arme maralama way oso si deise ati maralama atero lama arraslo la jirti wa bona tijarate kapso dalte jolle gairo iti orte indune ni jirta yomi ujirata achittis konni ke adau jannata way gabrumma way gabrumma way gabrumma tole daawwattoota keenya bakkuma jirtan hundatti ashama isinin jechaadha oolma oromiyaa haguyyaa arraan tanaa qabannee isin dhihannee jirra jalqabatti ayyaana irreechaa habara 6416 akka lakkoofsa oromoodhaatti 6416 akka lakkoofsa faranjiidhaatti 2022 baga nagayaan xumurannee baga nagayaan uummanni keenya xumuratanii isinin jechaadha. Onkololesa takkaa fi onkololesa lama magaalaa Finfinneedhaatii fi magaalaa Bishooftuudhaatti Oromoonni baay'inni isaanii magaalaa Finfinneedhaatti miliyoona 5 irraa hamma miliyoona 6tti shallagaman sirna miidhagaadhaan ayyaana irreechaa kabajataniiti jiranii akkasuma guyyaatti aanu onkololesa lama 2022 akka lakkoofsa Oromoodhaatti bara 6416 ayyaana irreechaa kan barana sirna miidhagaadhaan hora harsadee irratti sirna miidhagaadhaan kabajatanii jiraachuu guyyaa lama wal faanaan kallattiidhaan isinii gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Akkuma kallattiidhaan isinii gabaasaa turretti xiinxalaa Oromoo beekamaa hayyuu kitaabeessaa abbaa urjiidhaa waliin taanee xiinxala garagaraattis ayyaana irreechaa irratti uumama isaatii fi akkamitti Oromoon kabajachaadhaa jira akkamitti kabajachaa ture waan jiru irrattis xiinxala isaatii waliin isinii dhiheessaadhaatii turre. Guyyaa arraan tanaa immoo wanti qabannee isin dhihannee jirru gabaasa guyyaa arraan tanaa keessatti loltoonni bilisummaa Oromoodhaa lixa shaggar keessa sossohan warshaa simintoo mogor irratti haleellaa raawwatanii hajuu irrattis gabaasa qabna. Akkasuma hawaasni Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti jiraachaa jiran namni 10,000tti shallagamu kanneen Horroo Guduruu irraa buqqa'an magaalaa Shaamboo Mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti gidiraa biraatiif kan saaxilamaa jiran ta'uu himachaatii jiranii. Hidhattoonni TPLF magaalaa Qobboo gallakkisanii deemuu himaniitii jiranii. Lammiileen alagaa Oromoota jidduutti jiraachaa jiran afaan Oromoo maaliif hin baranne waan jiru waliin laallaa hammaduma qophii teenyaatti akka nu waliin turtan gamnumaan isin afeeraadha. Like, share, subscribe waliif godhuu hin dagatinaa jechuudhaaniin qophii teenyaa isaa arraan tanaa kana eegalaa magaalaa lixa shaggar magaalaa Mogoritti warshaa simintoodhaa guddicha Mogoritti argamu. Loltoonni bilisummaa Oromoo guyyaa arraan tanaa onkololesa 3,2022 haleelanii jiraachuu maddeen achirraa gabaasaniitii jiranii.
haleella kanaanis namoonni kan du'anii jiran hoggaa tahuu miidhaan hedduun garuu kan hin dhaqqabin tahuu gabaasni BBC'n achirraa gabaasee addeesseetii jira. Mee gabaasa BBC'n gabaase kana waliin dhaggeeffanneetii walitti deebina. mootummaa tokko dabalatee yoo diqqaate namoonni 9 himan haleela magaal Baladweyne keessatti kanaanii namoonni hedduun madaanii manneen hedduun barbadaan. naannoo Oromiyaa Shawaa Lixaatti hidhattoonni otobaasii hojjettoonni warshaa simintoo Mugar keessa turaniitti dhukaasanii yoo diqqaate namoonni 2 ajjeefamanii baay'ee madaa'uu maddeen BBC'tti himan kan hojjettoonni warshichaa fi jiraattonni naannoo sunii jedhan Waayilii Kenzalaalem Taadessaa kan qopheesse. BBC'n hojjettoota warshichaa fi jiraattota naannichaarraa akka adda baasetti haleellichi wayixataa onkoloolessa 3 bara 2022 ganama sa'a 12 irratti dhaqqabe. Jiraattotni fi hojjettootni akka jedhanitti haleellicha kan raawwate hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo naannicha socho'anidha. Haleellaan kun kan raawwatame yeroo awutoobisiin hojjettoota gara bakka galtee oomisha simintoo baasan geessaa turettidha. BBC'n maddeen dhimmicharratti dhiyeenya qaban irraa akka adda baasetti hidhattootni dayeeffatanii eeggataa turan gommaa konkolaatichaa fi qaamasaa bakka adda addaa rasaasaan haleelaniiru. Imaltootni fi konkolaatichi haa rukutaman malee konkolaachisaan osoo hin dhaabin bakka galteen simintoo bahuun geessiseera. BBC'n akka hubatetti warshaaleen simintoo naannicha jiran dhakaa oomishaaf galtee ta'uu fi Limestone jedhamu naannoo warshicharraa kiiloomeetira muraasa irratti argamuu fayyadamu. Lafti galteen simintoof ta'u iddoon itti ba'u humnoota nageenyaa mootummaan eegumsi kan godhamuuf yoo ta'u awutoobisiin dhukaasa hidhattoota irraa hafe haleellaan booda charkeedhaan konkolaatee nagaa eegsistoota bira gahu hojjetaa warshichaa fi jiraattotni BBC'tti himaniiru. Naannolee kanatti gareen hidhataa kuni hojjettoota warshaa ugguruu fi gadhiisuuf qarshii gaafachuun yeroo baay'ee komatamu. Haa ta'u malee dhaabichi gochaa kan akka raawwanne haala. Haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamu kun garuu kan barame miti. Bara darbe aanaa Adaa Bargaatti miseensonni poolisii Oromiyaa hidhattootaan ajjeefamuun booda tarkaanfii poolisiin fudhateen namoonni nagaa ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himanii turan. Namoonni kanaan du'anis lakkoofsaanii 21-40 akka ga'u jiraattotni himanii ture. Kanaan dabalataan jiraattotni miseensota mootummaaf dirqiinis ta'ee fedhiin tajaajila geejjibaa kennan haleellaan irratti raawwatameera. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa namoota nagaa irratti raawwataa himannaa jedhu yeroo garaa garaatti haalaa turaniiru. Haleellaa isa hojjettoota warshaa simintoo Mugar irratti raawwatame jedhame kanaaf hamma yoonaa wanti jedhan hin jiru. BBC'n haleellaa kan ilaalchisuun odeeffannoo dabalataa argachuuf itti gaafatamaa biiroo bulchiinsa fi nageenya Oromiyaa Kafalota Farraa gaafatus dhimkan irratti odeeffannoo hin qabne himan. Komishinarri poolisii Oromiyaa Araarsa Madaarsaa fi itaana biiroo bulchiinsa fi nageenya naannichaa Kolonel Abaaba Garasuu deebisnee akka bilbiluu nutti himee cufan. Odeeffannoo dabalataa fi warshaa simintoo Mugar irraa qulqulleeffachuuf yaallee milkoofne. Tolee daawwattoota keenya gaama gabaasa BBC'dhaan dhiyaate waliin dhaggeeffanneetii jirra. Gabaasa BBC'dhaan dhiyaate kanaan akka mirkaneeffannetti guyyaa har'aan tanaa onkoloolessa 3/2022 warshaan simintoodhaa kan Mogoritti argamu. Warshaan Mogor jechuudhaan kan beekamu warshaan guddaadha investara Nigeria beekamaadhaatiitu warshaa kana qaba. Warshaan kun warshaa guddicha Oromiyaa keessa jiru tonni meeqaan hedduudhaan hawaasa biyyattiidhaa tajaajilaa jira simintoodhaani. Kanarratti tarkaanfii guyyaa har'aan tanaa onkoloolessa 2022 hidhattoonni yookaan loltoonni bilisummaa Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromoo jedhamuudhaan beekaman tarkaanfii guyyaa har'aan tanaa fudhatanii yoo xiqqaatee namni 2 du'e. Otoobisiin isaan goommaadhaa fi qaamallee rukutan garuu osoo dhaabbatee hin je'in duraa cehee mooraa waraanaa yookaan eegdota waraana Abiy Ahmed bira duraa dhaquu BBC'n addeesseetii jira. Gaafoni yeroo garagaraatti loltoonni bilisummaa Oromoo kanneen godina Shawaa Lixaa keessa sossohan yeroo garagaraatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachaa jiraachuu isaaniitu beekama.
Gaa mootummaan ammoo warreen warshaa simintoo garaagaraa irratti tarkaanfii fudhatan kunneen hojjettoota warshaa kanneenii qaqqabanii maallaqa gaafachuudhaatiitu turee waan jiru mootummaan himaadhaa haa turu malee waraanni bilisummaa Oromoodhaa yookaan dubbii himaan isaanii Odaa Tarbii jedhamuudhaan beekamu kan ala kana dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo tahee ala kana jiru. Dhimma kana waakkachaa turuu isaa BBC'n mirkaneeffateeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa gocha akkanaa anammoo hojjettoota otobiisiidhaan gara manaa deeman waraana bilisummaa Oromoodhaa tarkaanfii akkasii irratti fudhate jechuu mataa kiyyaafuu ani hin fudhu. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa warshaa simintoo warshaa tajaajila uummataa laatu kana kanarratti tarkaanfii fudhachuudhaaf miti kan qabsaa'uu fi warshaa shukkaraa kan akka uummanni keessa hojjetee tajaajila argatu irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf miti. Mootummaadhaa waliin qabsoo gaggeessaa jira. Waraana mootummaatti waliin guyyaa guyyaadhaan falmaa gaggeessaa jira. Kana wajjin wal loluus, wal dha'uus, wareegamuus, wareeguus achitti malee warshaalee uummataaf tajaajila laatan akkanaa warshaa aananii, warshaa simintoo, warshaa sukkaraa kana ifuma haleelanii hidhattoota bilisummaa Oromoodhaatiitu waan akkasii hojjete jechuun waanuma barame. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo waraana kaayyoo qabu, waraana galii qabu, waraana waan loluuf beeku, waraana leenjiidhaas gahaa qabu, waraana jaarraa abbaa gadaatiin hundeeffamee, mul'isiin hundeeffamee, waraana sheexxaliileessaadhaan leenjifamee, rooraa sabbaa goobaatiin leenjifamee as gahe waan ta'eef hannaa fi saamichaa fi gudeeddii takkaa addunyaanuu takkaa itti himtee hin beektu. Kun egaa shiftaa ifuma uumanii akka nama gudeedu, akka mana gubuu, akka waa saamu ifuma tolchanii waraana bilisummaa Oromoodhaatiin maqaa balleessuudhaaf kan deemaa jiran ta'uu yeroo garagaraatti isinii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa takka dindila cabsee hin beeku, otobiisii nama fe'atee deemurra tarkaanfii fudhatee hin beeku, saamicha qabeenya uummataa irratti fudhatee hin beeku. Waraana mootummaadhaati wajjin guyyaa guyyaadhaan qabsoo hidhannoodhaa walirratti gaggeessaa jiranii. Waraana mootummaadhaati wajjin qabsoo cimaa gaggeessaa jiraachuun mootummaanis yeroo garagaraatti himaadhaati jira. Torbaanuma dabran kana keessa korneelonni jajjaboon mootummaadhaa ajjeefamuu miidiyaaleen garagaraa gabaasaniiti turanii. Waraanni bilisummaa Oromoo hojjettoota warshaalee akkanaarra tarkaanfii ni fudhata jedhee waan hin amanneef kana mootummaan ifumaa tolchee ifumaaf tarkaanfii akkasii fudhatee hidhattoota bilisummaa Oromoodhaatiitu waan akkanaa raawwatee jechuudhaani mootummaan kun maqaa isaan yakkuu barbaada waan wajuun amanadha jira. Akkasuma dubbi himaan waraana bilisummaa Oromootiis dhimma kanarratti yeroo garagaraatti ibsa kennaa turuun isaa ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo gocha akkasii hin raawwatu. Namoota siviilii, namoota nagayaa Wallagga godina Horroo Guduruu keessatti guyyaa guyyaan ajjeefamaa jiran irratti kan tarkaanfii fudhachaa jiru faannoo Amaaraa ta'uun ifaan ifatti osoo beekamu waraana bilisummaa Oromoodhaatiitu qubattoota Amaaraa naannoo sanii ajjeesaa jira jechuudha. Mootummaan ibsa yeroo garagaraatti kennaa turuun isaa ni yaadatama. Amma godina Horroo Guduruu Wallaggaarraa hawaasni Oromoodhaa nama 10,000tti shallagaman achirraa buqqa'anii milishoota faannoo naannoo Amaaraarraa dhufan achirraa buqqifamanii yuunivarsiitii Wallaggaa ta magaalaa Shaamboo keessatti jiraachaa haa jiraatanii malee tajaajila tokkoon alatti achi keessatti kan jiraachaa jiran ta'uu himachaadhaati jiranii. Mee kanarrattis gabaasa BBCdhaan qophaa'een isin dhiyeessa. Like, share, subscribe waliif godhuu hin dagatinaa. Ergaan kun akka nama hedduu bira ga'uuf. Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaa wal dura duubaan aanaalee garaagaraa keessa raawwatameen namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu isaanii namoonni ilaan arganii fi haleellaa kan baqatanii magaalaa Shaambuu buufata konkolaataa fi mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa kee qubatan himan. Isaan keessaa namni BBC'n dubbise tokko haal kee jiran akkanaan ibsa. Naaraa keessa qubannee jira Shaambuu. Walakkaan immoo Wallaggaa yuunivarsiitii keessa qubannee jira. Bakkeen qannaan nama 10,000 hanga 8,000 taana. Nuti jaarraa gaarraatii dhufne miilaan guyyaa 2 deemnee achi geenye. Kan nu buqqise immoo milishaa mootummaa ni dhachiisee fi qinxaalee Amaaraa nu buqqise. Qabeenyi keenya waan hafe hin jiru, manni keenya hin saamame. Lubbuun namaa akka jiru hin darbe. Nummoo lubbuu keenya baafannee kun achi qubannee irra deemne. Jaarraa buqqaane milishootuma
Amaaraa ta'anidha. Isaanuma nu buqqisee finxaalee faannoo jedhamanis faanarra jiru. Hundumtu meeshaa gurguddaa baatu nama argan Oromoo kan ta'e hunda nu ajjeesu. Qabeenyi jiru hin saamame horiin immoo ni oofame. Homaa waan goone hin qabnu Oromoo ta'umaaf saamamne qeerraa buqqaate. Homtuu wanti nu dhiyaate hin jiru kan nu dhiyaate uummatuma magaalaa Shaambuutu nyaataaf dhugaatii nu dhiyeessa qaamni mootummaa namni nu dubbise hin jiru. Yoo ni dubbisanis warruma hojjetaa mootummaa dhalataa naannoo sana ta'anii ofii isaanii buufatanii nu gargaaraa jiru malee. Agammaatti rakkoo isaaniif qaamni falkinneef akka hin jirre ka dubbatu jiraatan jaarta jardagaa irraa Shaambuutti baqatu kunin qaama mootummaatiin iyyannee gaafii jedhu akkanaan deebise. Iyyannee ture namni nu keessummeessuuf fedhii qabu hin jiru bulchaan aanaas ofiisaa fedhii hin qabnu keessummeessuuf bulchaan godinaas. Bulchaan godinaa ofii masaayyuu arabuun naadhaan waleeraa jedhe arabuun immoo qindeessaa finxaalee sanaati magaalaa jaarragaarraatti akkanaatiin ofirraa nu deebise wanti biraa wanti abbaa kanaadha qe'ee kanatti hin deebisna nu jedhan jiru hangaarraa namni du'aa jira magaalaa sana keessatti fakkeenyaaf ganda goommanirraa kaleessa namni 3 du'eera. Namoota sabab nageenyatiin buqqaan kan keessa jiran yeroo ibsu akkan jedha. Haadholiin daa'imman hangaraatti baatan jiru. Dulloomanii warri intanii ta'aniiranis jiru. Umuriin isaanii deemeeru. Hunduu jira. Daa'imman kan baatan jiru, harma kan hojjetan jiru, kan garaatti baatan jiru. Dubartiin karaatti deesses jirti. Kanatu jira. Rakkoon nurra ga'e rakkoo ibsamuu hin dandeenye. Hanga ammaatti nu birmate hin jiru. Hanga ammaatti qabeenyi keenya manni keenya cabee saamamaa jira. Odeeffannoo yeroo argannu nu deebisuuf mootummaan fedhii akka hin qabne ilaalaa jira teenya. Qaamni mootummaa baqsuun hin jiru. Maaliif isan oolchuu dadhabee akkan fagaattanii akka baqattan taa'e? Hin jiran qaamni mootummaa hin jiru milishaa Amaaraa jira. Durumaanuu Amaara hidhachiisanii Oromoo irraa sassaabanii gareen lamaanuu gareen faqqadaas jira kan meeshaa namarraa sassaabu gareen mootummaas ufeet irraa sassaaba waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu garuu kaayyoon isaanii miti. Namoonni sabbiraa baqsuun jiraachaa turan haleella baqatanii buree Goojjamiitti baqatanii jedhamullee jiraatan kun garuu agam beekuutti sabni biraa hin baqannee jedha. Ji'um dabr keessa godinum Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqa galuun finxaleeyyeen fannoo ofiin jedhan namoota nagaa 40 ol ijjeessu namoonni BBC'n dubbis himan. Akkasumas aanaa Amuuruu magaalaa Gamsa galuun haleella raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 60-70 ol ajjeefamuu isaanii Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibse ture. Komishinichi haleellaa kanaaf itti gaafatamtoota jechuun waraan bilisummaa Oromoo hidhattoota fannoo fi namoota dhuunfaa eere ture. Himata kan ilaalchisee aangaa'ota mootummaa ka'aanaaf ka godinaallee yaallee argachuu hin dandeenye. Daawwattoota keenya gama gabaasa BBC'dhaan dhihaatee waliin dhaggeeffanneetii jirra. Aanaa jaartee dagaarraa namoonni 10,000tti shallagaman guyyaa 2 guutuu miilaan deemanii magaalaa Shaamboo keessatti Yuunivarsiitii Wallaggaatti kan buufatanii jiran tahuu ibsanii mootummaan hidhattoota faannoo kanneen achitti isaan ajjeesaa jiranii fi hidhattoota faqqadaa abdiisaadhaa qawwee hawaasarra deemee mana manatti waan nama naannoo sanii hunda waan beekuuf eenyutu qawwee qaba eenyutu ablee qaba hunda waan beekuuf mana manatti deemee irraa guuraa fi milishoonni faannoodhaa dhufanii tarkaanfii irratti fudhatanii horii hedduu achirraa yaafatanii manneenis gubanii hawaasa naannoo sanii buqqisanii kunoo magaalaa Shaamboodhaatti baqachisanii jiranii hawaasni 10,000tti shallagamuu kanneen wayita himatan itti gaafatama faannoodhaa magaalaa jaartee dagaa jiru isinii gaafannaa nuun ja'anii malee deeggarsi isaan nuu laatan tokkolleen hin jiru jechuu jiraattonni magaalaa aanaa jaartee dagaarraa buqqaanii Shaamboodhaatti argaman kunneen himataniiti jiranii. Ammoo wanni isaan as keessatti himatan keessa milishaan faqqadaa abdiisaadhaa kan waraana bilisummaa Oromoo ifiin jedhu hidhannoo irraa hiikaa milishaan faannoon naannoo Amaaraa dhuftu guyyaa deemtee hawaasa keenya manarra gubdee achirraa buqqisaadhaa jirti. Ani faqqadaa abdiisaatii fi faannoon Amaaraa godina Horroo Guduruu kana Amaara jala galchuu barbaadammoo akkamii wanti beekamu hin jiru. Amaariga akkitti biitanya amma dura fudhatees kanuma. Mana namarra guba namni keenya ni baqata kanuma wanni amata 100 guutuu Oromoon itti lafa dhaabadhaa bahee Oromoo isaa rafuu dhufanii manarra gubanii ka'ee baqata. Mana isaa qabeenya isaa guututti ifittisuun waan hin jirreef amma osoo namni asirraa buqqee kun namni 10,000 kun namni 500 deemee baadiyyaa Goojjam takka dhaqee akkas godhee tokkoon isaanii Goojjameen isaan hin dheessitu achi dhumti malee. Saniifuu dheefa rabbumaan nuun fedhee ani waan akkana waa dheessinuuf kana hin beekne halaala taa'eetii namni maal dheessitan namaan jaa kunilleen dubbii dhugaadhaati fi namni harkisaa ibidda keessa hin jirre ibidda qabadhu namaan jaa jedhanii saniifuu akka dubbiin akkas hin taane ammoo lafa ofirratti
du'uun lafa ararraa kaate boruudha irra deebi'uun hin jiru. Oromoon osoo nuti agarru osoo nuti beeynuutu lafarra buqqee irra deebi'ee tokkolleen hin jiru tokko. Lafa irraa buqqa'ee arra yoo irraa buqqaate boru irratti namni si deebisu hin jiru. Wallottis kanuma dalagame, Harargeettis kanuma, Baalettis kanuma, Booranattis, Gujirattis kanuma dalagamaa jira, Wallaggattis kanuma dalagamaa jira. Faannoon Amaaraa gaamma achirraa hidhattee dhuftee amma gaa jaalmarroon faan waraana bilisummaa Oromoo waggaa afur guutuu godina Wallaggaa dhibbarraa 85 isaantu qabatti mootummaanis beekti, hawaasnis beeka akkamiin gaa marroo faqqadaanii fi faannoon Amaaraa walii galanii naannoo sana dhufanii akkasitti hawaasa Oromoodhaa gudeedaadhaa saamaadhaa ajjeesaadhaa buqqisaa jiranii kun wanti namaaf galu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa hamarroon hoogganamu hamma ammaatti tarkaanfii irra fudhachuu dhabuun gaaffii uumee jira. Biliis uummata keenya ittisa biliis maaliif nama arra uummata ittifte kana boru itti ooluudhaaf jiraata. Uummata arra ittifte boru itti ooluudhaaf jiraata. Hooggantoonni siyaasaadhaa magaalaa Finfinnee keessa viillaa Hindiyaa Yunus keessatti ta'isan arraan tana uummata Oromoodhaatiif yoo nufi gabbaatanii hin iyyine wanti isin uummata Oromoodhaatiif gabbaatanii uummanni Oromoodhaa nu haa dirmatu jettan boru jiraachuudhaaf hin jiraatu. Hooggantoonni siyaasaadhaa ibsa baasuun ibsi isin baasaa ooltan gahaadhaa miti achitti hayyama qabdan maallaqa mootummaarraa fudhachaadhaa jirtan hiriira yaamtanii mormii dhageessisuu isin barbaachisa. Maaliif Wallaggatti nama ajjeefamaadhaa jiru. Hawaasni Wallaggaa ajjeefamee dhume hawaasni Oromoodhaa kaatiniin tajaajila jettee deemtu tokkolleen hin jiru. Kana waliif dhiisuudhaaf hin jiran. Kana waliif dhiisuudhaaf hin jiran. Ati qawwee hidhatee bosona keessa jiruusi gaafa arraan tana hawaasa kan ka'e ka Goojjaamirraa dhuftee asitti ajjeeftu, buqqiftu, gudeeddu, saamtu gaafa ittisuu dadhabde eenyu ittisuuf akka deemtu naaf hin galu. Gaafa dhumanii guyyaa akhiraadhaa gaafa dirree maasharaa sanii uummata ittisuu barbaadda. Gaafa guyyaa qiyaamaadhaa uummata keenya ittisuu barbaadan fakkaata. Saniifuu atiis yoo nufi arraan tana uummata kana ittisuu hin danda'in akkuma atuu amma dura jettee jirtu uummata keenya yoo nufi ittisuu dadhabee yoo nufi rooroo irraa qabu dadhabee qabsoo kana niin dhiisee jettee jirti. Maaliif uummanni nama naaf qabsaa'u hin qabu ashhadu an laa ilaaha illallaah jee harka ol qabachuusantu irra jira. Si naannoo san jiru milishaan sin geenye ta nama 150 nama 170 wal gurmeessee dhuftu ati waraana guddoo kana qaban namni si beeku waraana 200 ol qabdatti Oromoon si abdachaadhaa jira. Waraana 100 miliyoona qabdatti namni si abdachaadhaa jira. Ati waraana guddoo kana qabu hoggaa milishaa nama 150 ka Goojjaamirraa dhufee asitti milishaa tayyib yoo fi faannoo dadhabde faannoo nama 150 yoo dadhabde akkuma Tigireen warra Amaaraa ajjeesuun diliidhaa guyyaa qiyaamaa rabbitti na gaafataa kajabu amantaan akkasii yoo jiraate fakkaataa dhuumatti si dhorke. Oromoon ajjeene duraanuu kun maaruufaa Oromoon ajjeena fakkaataa dhoyitee yani agos diina tokko raadhoo ite jaama fakkaataa marraan dhoyne fakkaataa macha keessaan baaf hoggaamma fakkaataa atichi keessaa baafte amaarri faannoon warri Goojjaamirraa dhufsani odeeffatan argatan nama odeeffata isaanii kannu ni dhaban namni nama odeeffata isaa kannu dhabe akka nama qoonqoo dhabeeti dhufee naannoo san weeraruu hin danda'u abadan yoo fakkaataa duraa dhoyitee duraa dhabamsiifte naannoo sanii amma waraana fakkaataa naan dhoyitu hin qabdu waraana Goojjaamirraa naan dhoyitu hin qabdu jenne waraana mootummaa naan dhoyitu hin qabdu jenne dhugumaan qabdu hoggaas adeero you can't tell us ajaa'ibni rabbi dhufee muusa. Saniifuu haalli naannoo sanitti deemaa jiru rakkisaadha. Amma namni keenya rakkoon jiru uumaa hin geenye obsi guyyaa amma Wallagga buqqaatee naannoo Amaaraa jala galtu obsina. Amma Wallagga buqqaatee Amaaraa jala galtu namni irraa dhumee lafti buqqaatee Amaaraa jala galtu eeyna. Illeen amma wanti addunyaanis fudhachaadhaa jirtu teessuma namaati. Lafa sabni Amaaraa gubbaa qubatee jiru Oromoon xiyyeechuun hin danda'amu. Durii maareen teenya filimni keessan hin dalagu. Arra lafa irra jirtu yoo hin jabeeffatin. Yani arraan tana yoo fi hidhattoonni bilisummaa Oromoodhaa kanneen naannoo san keessa sohaadhaa jiran hawaasa Oromoodhaa kuma 10 miilaan guyyaa 2 deemee Shaamboo Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti maadheeffatee jiru kana faannoon Goojjaamirraa dhuftee yoo amma ati fakkeef saayilii takka buttaa tokko naannoo sanitti ergitee hawaasa isaanii miite akka addunyaan tun guutuun iyyitu nutis ni beekna isaanis akka iyyan ni beekna. Ifirraas ittisan akka gaariitti qottoo fi Tigiroonni waraana Abiyyi Ahmediif waraana Asiyaas Afawarqiitiif waraana Somaaliitiif fi milishaa naannoo Amaaraa qottoodhaan firraa yaasan mana toomaadhaan beerri gabbee cafaquu. Yani jeenummaa akkasii horuun barbaachisa. Ati hidhatee qawwee qabu
ati goboon tokkichi faannoo diidam soddom ni guisa jennee beenu kan nuti amannu wafaanota dhabdee fakkatachi keessa arii adeero way nun dararin akkasii gaa daawwattoota keenya amma qophii itti aantutiin nu dabarsaa qophii itti aantuunii warreen TPLF naannoo qobbootii fi naannoo isiidhaa gallakkifnee baanee ja'aniiti waa ibsanii jiranii mee kanaas waliin xiinxallaa akkuma hundi keenya waliin yaadannoo lolli TPLF fi Abiy Ahmed jidduudhatti deemaa jiru amma ji'a tokko dabreetii jira. Hidhattoonni TPLF kunneen gaafa manguddummaadhaan warri Ameerikaadhaa isaan kana jidduu deemaa turan warri TPLF wanti isaan ja'anii yoo Abiy Ahmed nyaata nuuf gad hin dhiisin daangaalee Tigraay guutuutti hin banin yoo ifaanii fi intarneet nuuf hin deebiin amma Abiy Ahmed isaan waliin fixuudhaaf na fakkaata magaalota garii ifaan intarneetiin wanni akkasii ni jira kanaanuu gaa isaan fayyadamaa jiranii addunyaas qonnamaa jiranii televiziyoonii Tigraay guyyaa guyyaan dalagaadhaa jira yoo ifaanii fi intarneetiin jiraatin televiziyoonii Tigraay akka dalagu naaf hin galu. Saniifu ummataa fi isaan wal afaan kaayuudhaa fi naannoo isaan jiraatan intarneetii fi hunda hayyameen fakkaata. Amma gaa isaan intarneetiin ummata keenyaaf deebuu qabaa, ifaan ummata keenyaaf deebuudha qabaa, tajaajilli bankiidhaa ummata keenyaaf deebuu qabaa yoo kun hin deebine immoo lola kaafnaa jaanii Ameerikaadhaatti himan. Ameerikaan gaamma amma durattiis akka isaan deemanii magaalaa Finfinnee xarafa gahan Ameerikaan quba qabaa. Dadhabnaa kalaas deemaa hongatan godhaa jeeni akkasii gaa nuti guyyaa guyyaan gaafa wanti nuti gabaasaadhaa turre waraanni akkuma waraana mangistuudhaatti waraanni Abiy Ahmed magaalaa jarri arra seene inni borumtaa gallakkisee keessaa ba'a. Ani osoo magaalaa takkatti lolin ta'in waan ajaa'iba keessaa gaafa sanii Maqalee irraa ka'anii hamma magaalaa Finfinnee jala ganitti bakka takka bakkitti wal lolan hin jiru. Bakka takka bakkitti wal lolan. Magaalaa isaan arra seenuudhaaf deeman borumtaa qullatteef. Magaalaa Kombolchaa magaalaa Daseedhaa guyyaa seene nuutu gabaase afaan Arabaatiin gabaafne warri magaalaa Daseedhaa nu bilbilanii akkam kijibdanii hin seenne yaani waraanni kaan gallakkisee kun seene Tigreen nama 30 kanaatu seenee qawwee hundooyne faannoon akkasitti hararaa mayxee baddee dhabamtee akkasiin magaalaa sun qabatanii itti tuqanii gara magaalaa Finfinneedhaatu ga'anii boodarratti Abiy Ahmed doorooniidhaan weeraree hajaamu malee Ameerikumaatiitu ofirraaf duuba deebi'aa khalaas akka isin jeenaa isin garee deebi'aa jeenii waan isin barbaadan hunda isiniif hin godhaa jeenii amma immoo waan isaan barbaadan hunda godhuufi didee waan Abiy Ahmed isiniin jiru waan tokkummaan Afrikaadhaa isiniin jettu fudhadhaadhaa Ameerikaan jeen. Kanarratti aarii Ameerikaadhaa qaban kanaan manguddummaa isaa tana mataa tana fudhachuu didanii nuti haqa keenya lolaan fudhannaa jaaniin. Ameerikaan okkee deeman fudhadhaa jeeni akkasii gaa itti tuqanii guyyaa sa'aatii deeman keessatti magaalaa qobboodhaa qabatanii inuma gaa guyyaatti aanu magaalaa Laallibalaatti gaafatti aanu magaalaa Waldayaatti Waldayaarraa Laallibalaa qabatanii akka warri kiristaanaa ortodoksiidhaa amantaa isaanii achitti hin kabajanne godhuudhaaf yaalii taasisaa turanii jaamaadhaa ture. Garuu magaalaa qobboorraa sosohuu hin dandeenye naannoo lixa Tigraayitti warri faannoodhaa lola itti eegalanii achii gaa lola sana ammaas ittisuudhaaf lixa Tigraay deemanii hogga isaan achii gara lixa Tigraay waraana cinaa tokko argan asii Afaritti eegalee maaliif Afariisi Tigreen naannoo kana weerartee karaa guddaa Jabuutiidhaa fi Finfinnee deemu kana Soomaalii kan nu barbaaddi maaliif Soomaaliidhaatiitu lafa afartan hedduu beelawee fi kajeelaadhaa jira. Soomaalii akkuma lafa Oromoodhaa kajeeltutti ta'a afartan kajeeltee amata 27 dabra kana qabachaadhaa baatee garuu Afariin irraa yaasee qulqulleessee daangaa isaa durii gaditti ifirraa Soomaalii yaasee amma gaa kana Tigree kadhachaa jiran isaanis yaa Tigree yooma dhuftee Afar kana waraantaa jaaniini. Akkasii gaa Tigreen Afaritti yoo ilaaltu Afariis jilbifatee Tigree xuluq godhee ofirraa yaasee amma isaa asiin gara Wallootiin waraana Abiy Ahmediin walitti jiru gara lixaatiin milishaa faannoodhaan walitti jiru gara bahaatiin Afariin walitti jiru Asiyaas Afarqeen duubaa lola eegaleef Tigree baran akka malee taate akka malee Asiyaas Afarqeen achii lola eegaleef Asiyaas Afarqeen bakka 7 olii lolatti banee lola isaa kana ofirraa qolachuudhaaf yaani waraana naannoo lixa Tigraay jiru guututti fira siyaasa maaliif Amaara kadhatanii nuufisin obboleeyyanii nuufisin kunoo namaa waliin nuufitu jira nuufisin maareedha milishaa isaanii kan milishaa Abiy Ahmed kophee dhaba balfa magaalaa Maqalee keessa ittiin qulqulleessaa jiranii milishaa Amaaraa nyaachisanii obaasanii gallaksaa fi jiran warra Amaaraatiif nuufisin obboleeyyanii osoo hin feene dhuftanii nuun lolaa jirtanii Amaaraa arfachuudhaaf feete amma Amaarri garii sobamee gara lixa Tigraay saniin lolachitti deemaa jiru irraa qabbaneessee jira garuu
Asiyaas Aforqeen lola itti jabeessinaan amma guyyaa sadii dura lola karaa qobboodhaa kanatti magaalaa Qobboofattii fi magaalaa Garigarii gaara tokko jira maqaa isaan ammaan tana yaadadhu gaara hama istiraatiijii gaara san gubbaa qabannaan naannoo Amaaraa kanaa fi ilaa magaalaa Finfinneedhaatti to'achuu nama dandeessee ja'an gaarii sanii san hunda gallakkisanii waraana Eertiraa dura dhaabbachuudhaaf waraana isaanii kan achirraa kaasanii jiran ta'uu isaanumaatu afaan isaaniitiin eega baasee jira. Amma gaa waraanni Eritiriyaadhaa achi isaan dhawaadhaa jiru kun akka isaan himachaadhaa jiranitti waraana Abiyyi Ahmadiitu dhaqee achiin waraana Eertiraatii wajjin nu dhawaadhaa jira jechaadhaa jiranii garuu yoo waraanni Abiyyi Ahmad achiin karaa daangaa Eertiraatiin isaan dhawaadhaa jiraate asii gaafa lafa qullisanis asiinis deemeetti hin dhaqu. Yani kunillee ani waan akkas godhaniif ani beeku manguddummaa fudhatanii manguddummaa gamtaa Afrikaa illee fudhatanii nama lama jeneraal Saadiqaanii fi ijoollee raayyaa lama jeeyina namuma jeeyinaa hu namni isaan qaban jeneraal Saadiqaan ijoollee raayyaati Geetaachoo Raddaadhaa ijoollee raayyaati Tigiroonni Dilas jeeyinaa miti ijoollee raayyaa tanatti fayyadamanii gaa nama manguddummaadhaafuu nama lameen isaan filanii Abiyyi wajjin akka haasoytu ja'an ijoollee lameen tanaa Abiyyi Ahmad ammoo gowwoomina isaa ijoolluma lameen tanaa ofituudhaaf xayyaaraan guyyaa rabbii guyyaa naannawaa irra naannawaadhaa oolaa. Akkasitti gaa waan sila Abiyyi Ahmad ja'uu gamtaa Afrikaa jalatti haasoyne malee bakka biraan tahuu maarreen tahuu jee kan ija'u suni hunda hayyamanii fi sanumaa huugaa ammaan tan Abiyyi Ahmad fudhachuu didee waraana samiidhaatiin xayyaaraan guyyaa guyyaadhaan isaan weeraraa jira gara Aforqeetti waraana geessee Aforqeen achi isaan weeraraa jira mootummaan Ameerikaadhaa ibsa baasuu qofatti. Dhaabbattee jirti mootummaan Ameerikaa waan isii dhibee jira ta'a wanni kun waan heeraanis wal qabatu jira wanni garii maaliif ammoo mootummaan jiddu galeessaa tokko naannoo isirra fincilte takka yaani humna waraanaatiin caccabsee if jala deebisu yaani warri Ameerikaa kanuma kan isaan godhaa jira amma fakkiif naannoon Kaalifoorniyaadha yoo mootummaa federaalaa kan Waashingtan jiru irratti fincilte amma Tiraampi fakkeenyaaf Tiraampi waa'ee filmaata irratti mormii kaateen Tiraampi filmaata seeraan gadi hin geeffamne waan jiruun mana adii gallakkisuu didee naashinaal gaardiitti fidan warri Ameerikaadhaa federaalli itti fidee deeggartoota isaa achirraa caccabsanii hidha guuranii isaahuu ilaa irraan tanaa dubbisaniif harka qabanii gaa mootummaan federaalaa namoota isirra finciluu fi naannoo isirra fincilu hundaa'uu tarkaanfiirra fudhattee gaa warri Ameerikaadhaan kan akkana fakkaatutti mootummaan federaalaa naannoo isirra fincilte tana yoo dandeesse caccabsitee if jala bulchuu qabdii waan juurra hagahanii jiran fakkaata maaliif Abiyyi Ahmad waan isaan jedhan hunda didee jira. Hamma isaan harka kanatanitti yookaan baartiin TPLF jedhamuudhaan beekamu kun hamma naannoo sanii badutti mootummaan federaalaa isaanii wajjin hin haasa'uu waan juurra hagahee jiru dhagahaadhaati jirra. Amma gaa warri TPLF laaffachaa dhufuun uummanni isaanii harkatti beeltii uummata isaanii miidhaa jiraachuun waraanaan bakka takkallee injifatanii gahuu dadhabuun gara kaaniin Aforqeen waraana irra banee jiraachuun. Milishaa naannoo Amaaraa haga fedhan haa gunatani malee Amaarri hijaa isaan jidduu jirtuun warra kanaaf rahmata godhuu dhabuun heegareen TPLF akka baartiidhaatti kan fagoo deemuudhaaf hin jiraanne tahuu xiinxaltoonni xiinxalaatii jiranii baartiin kun naannoo sanii baduudhaaf jiraataa waan jiru dubbatamaa jira maaliif uummanni Tigraayis isaanii jecha Eertiraadhaan weerarame isaanii jecha Amaaraan weerarame isaanii jecha Afariin weerarame isaanii jecha Abiyyi Ahmadiin weeraramuun amma inumaa guyyaa lameen kana komii nutti barreessaa jiranii osoo nuti Tigraayitti dhumaadhaa jirru isin ayyaana irreechaa feestivaala gurguddaa akkana sadarkaa addunyaa kana qopheessanii akkasitti gammachuudhaan feestivaala akkasii gaggeeffachuun keessa kun sirrumaahii jedhanii waa hedduu nutti barreessaa jiranii laalu wanni takka wanni isaanis beekuu qaban nuti imma ganna 27 guutuu nama Tigree tokko kan hojii dhaabbitu dhabne nama Tigree tokko anama irra hedduun isaanii buluk na nyaachisan buluk na godhan. Waanumaan isin keessa caaqile tokko hin jiruuhi TPLF ajjecha uummata Oromoo irra haadha abduu jee hagabbee dubbatu hin jiruuhi watilka ayyaamin nu daawiluha beeninnaas gaaf tokko Oromoon isa kanatti injifateeti laakiin gaafa injifanne suni nama dhufee isin ajjeesu fudhachuudhaaf hin jiraannu jeetiin himeefi ture garuu akkasumatti arraan tan ajjecha Tigraayitti raawwataadhaa jirtu Tigraay irratti gaggeeffamaadhaa jirtu namni qof tokko dhaabbatee mormaadhaa jiru Oromoo qofa. Sabab biyya san keessa jiru keessa namni akkaan hijaawee nis ajjeefamee nis biyyaahis baafamee biyyi teenya kiiloomeetira 2,000 ol Somaaliif kannamtee akkasitti dararamne san
Sababii isaaniitiin hiyyaa san hunda irraanfannee araan tana guyyaa isaan manni keessan agartan kanatti irra caccabaa jiru wajji dhaabbannee wajji hadoonnee sadarkaa guutuu addunyaarratti hiriira wajjiin bahaa jirra. Isaan ayyaana irreechaa kan nuti nagaan irreeffanne kanaaf garaa gubatanii maaliif osoo nuti dhumaa jirru jechuun isaanii dogoggora akka ta'e nulleen itti himneetii jirra. Nuti ayyaana irreechaatirrattillee uummanni keenya abbootiin gadaa lolli deemaa jiru dhaabbachuudha qabaa ja'anii achirraa lallaba dabarsanii jiranii lallaba suni mootummaan dhagahee isaanis dhagahanii suni waan isaan lallatu garuu immoo nuti wanni nurra jiru akka abbootii gadaatti achirraa lallabni dabree jira. Lolli dhaabbachuu qabaa yaa rabbi lola biiteen jira dhaabii jedhanii kadhaallee gaggeessaniitii jiranii akkasitti gaa warri TPLF naannoo qobboodhaatii fi naannawa sunitti magaalota garii garii haa qabatanii jiran gallakkisanii jiraachuu ifiif ibsanii jiranii warri mootummaadhaa gaa waan kanarraa waan jedhan tokkollee hin qabanii. Gara Eritreetiin lolli irratti deemaa jiru ammallee lola jabaadha. Ameerikaan ammoo Eritreeyaa irratti silaa tarkaanfii fudhachuu barbaade tarkaanfii ni fudhata. Garuu tarkaanfii fudhachuu barbaadu natti hin fakkaatu warri Ameerikaadha akkaan laalee argaa jiru kanatti warri Eritreeyaadhaatii fi warri Amaaraatii fi Afariinii fi Abiyyi Ahmedis walumaanuu tahanii baartii kana barbadeessanii Tigraay balleessuu barbaadanii. Gaa baartiin kuni amata 40-50 guutuu uummata Tigraay kana keessa seenee sadarkaa faamiliidhaatti waan jiruuf isa kana balleessuun ni jabaata. Akka hegere boru oollee iftaan waan arguudhaaf jiraannu bullee barii arguudhaaf jee Hacaaluu Hundeessaadhaati waan bullee boru arguudhaaf jiraannu hin beeknu. Saniifuu gaammoo qophii itti aantuutiin nu dabarsaa qophii itti aantuunii jiraattonni lammiileen biyyattii keessatti jiraachaa jiran warreen Oromoota jidduudhatti jiraachaadhaa jiran. Afaan Oromoo barachuun maaliif isaanitti ulfaata? Tuffiidha moo barachuudhaan barbaanne moo maali sababni isaa? Artistiin Oromoo beekamaan Obbo Qamar Yusuf kanarratti waan jee qabaa. Mee waan inni kana waliin dhaggeeffanneeti walitti deebine. Itoophiyaa keessaa laftummaan Itoophiyaa fakkaattu Oromiyaadha. Tan sabaaf sablamoonni hundi keessa jiraatu. Tan al tokko mas amma obsa ummata kana oggu tokko takkaanii bar kabajaa guddaan qabaaf uummata Oromootiif. Obsa isaan qaban isaan keessa jiraatee isaan caalaa jiraatee isaan tuffachaa ka jiraatus numa jiraachisan isaan. Namoota waggaa 10 achi keessa taa'ee an afaan kanan beeku siin jedhu. Afaan baatii jahatti Chaayinaa barattee ati afaan Ingiliz barattee ummata kana hunda baadhatee deemuuni. Aadaa teenya bareedduu qabnu tanaatu kana hunda nu barsiise. Kuni uummanni Oromoo hammaachuu qabaami itti fufuu qabaa. Namni biraattis ammoo understand godhu qaba. Gaaromina keenya kana akka advantageatti kan fudhanne. Kabajaa nu kan nu qaban. Kabajaa akka nuti nu kan nuusan wanni takkallee nu is give and take bari. Waanuma kennitu argattaami nama si ulfeesse kasi kabaje kasi jiraachise kalafa saarra biyya saarra si jiraachise atis xiqqoo kabajuun waan namatti ulfaataatii miti. Artiin keenya immoo itti fufaa kana caala guddataasi arguuf teenya walumaanuu. Gabaasa Qamar Yuusufiin dhaggeeffanneetii jirra. Kanarratti wanti Qamar Yuusuf nutti hime hedduu waan haa galatoomu. Qamar Yuusuf waanuma silaa ja'amuu qabu nuun je'e afaan keenya dubbachuu warreen hin feene sanii akka isaan afaan keenya baratan godhuun barbaachisaa ta'uu Qamar Yuusuf nutti hime. Mee asumaan pirezidaantiin Somaaliidhaa dhiheenya kana Itoophiyaa ture rakkoon isaan jidduu turte maali kanaas xiqqasho waliin laalleeti bira qonnaa qophii arraan tanaa kana keessatti. Pirezidaantiin Mahmud Sheekh Hassan kuni Somaaliidhaatti Somaaleen gosa gosaan adda qoodamtee pirezidaantii filachuu dadhabdee waan jirtuuf gamtaan Afrikaadhaa sharaa dirree xayyaaraatti dhaabee fi achitti miseensonni baarlamaa achitti walitti dhufanii pirezidaantii filatan sadarkaa sun gahuun du'aatu irra wayyabeeta addunyaa sanatti osoo biyya guddoo tana qabanii pirezidaantii bahanii filachuu dadhabanii gamtaan Afrikaadhaa sharaa dhaabeef sharaa dirree xayyaaraatti. Sharaa san keessatti miseensota baarlamaadhaa helikopteriin makiinaadhaan walitti guuree fidee achitti akka isaan nama silaa barbaadan filatan godhe hoggaa filatanii jimaa Itoophiyaan irraa dhufu jimaan kun jimaa Oromoodhaati. Silaa namni kunillee dubbeen isaa nama Oromoodhaati. Jimaa Keeniyaa Hamad Abdalla Farmaajoo dhaabee jimaa Keeniyaa irraa akka fudhatan
hayyame ji'a tokko keessatti doolaara miliyoona tokkoo fi kuma 80 la torban lama keessatti se'a jimaa akkasii Keeniyaa irraa bitatanii sila dubbeensa Oromoo waan taateef jimu Oromoo kana irratti cichuudhaa ture hin beekne egaa namni ammaan tana akkati eedetti hin argamu jimaa Itoophiyaa irraa dhufu guutumaan guututti ni dhaabe jimaa Keeniyaa irraa fidachuu eegale buufata doonii lama kama Ahmad Abdalla Farmaajo wajjin Abiy Ahmad walii galeetu jira sila Farmaajo marraatana khafila mutahe buufata doonii lama Itoophiyaa irraa mallatteessee khannaaf sheerii barsantaa 60 amma gaa honogaa dhufe waan akkanaatti jira kam jeteenaan kanan hayyamuu jee didee okay eegan hayyamne jaanii bira deeman jarri kunis beekaa warra Itoophiyaa kunis warra Amaaraa jalatti guddatee warra Tigree jalatti guddatee Soomaalii eeysaa fi eeysa qabanii harka qaban ni beekan Soomaalii fi gosa gosaan Buutlaandii fi Maareelaandii fi Jilbalaandii fi Jubbalaandii adda hiramtee jirtana hunda keessa kaayitanii jira warri finfinnee jiru kuni amma gaa inni an filamnaan kalaas wulii Soomaaliin takka namuuna kabajaa jeeti xayyaara horee deemee Masrii dhaqee dura Abiy Ahmed bira dhaquu barbaade hin dhuftu jaaniin hin dhuftu istaqbaluun feenu jaaniini achi deemee biyya Masrii dhaqee inuma waa'ee laga Abbayyaa irratti Masrii wajjin ibsa baasee ani hin beekne gaa Soomaalii waan akkasii keessa seenuu irraan turre waa'ee laga Abbayyaa irratti ibsa baasee nuufi Masriin tokko lafa teenya irratti gaafa nuti bilisoomnu warri Masriidhaa dhiigan wajjin gannaqanii maalii gannaqanii jee waa hedduu haasawee ammoo akka nuti seenaa beeknutti kaa inni ani seenaa Masriin fiddee asitti dhiiga isiin ganneexxeen beeku Soomaalii faatitu gaafa Israa'el lafarraa qabatte dhaqee waraana achitti waraana Masriitii wajjin dhiiga gannaqe fa'aa wanti nuti beeknu seenaa itti Soomaaliin dhaqxee achitti lolte kan dubbinu sanfaadha malee Masrii dhufee Soomaalii lolee achitti bilisa Soomaalii baasuudhaaf dhiiga ganneexxee hin dhageenye inni akkas jedhee ture. Amma gaa dubbiin sun deemtee gara Finfinneedhaatti godhaitu dhiibbaa hamaa Soomaalumarrattu akka oofan goote warra Jubbalaandii fi Jilbalaandii fi Hasallaandii fi Maareelaandii tana hunda keessa deemanii inuma ambaasadara yookaan bakka bu'aa isaanii hargeysaa qaban sadarkaa ambaasadaraatti ol kaasanii Soomaalota biraatii wajjin hojjechuu itti fufanii isa ignore godhanii boodara deemee Eertiraa dhaqee Jabuutii dhaqee bakka hunda haadha dhaqoo malee Itoophiyaa dhaquu ni didanii fi boodarratti warra Turkii dhaatii wajjin dhaqee mari'atee warra Turkiitii wajjin mari'annaan qunnamtii Masriidhaa wajjin qabdu sana qabbaneessuu qabdaa. Masriin bakka takka illee sin geessitu warra Turkiidhaatii jaan warra Turkiidhaa amma beekee Afrikaa bahaatti namni amma akka gaariitti naannoo sana harkaa qabu Turkiidha. Abiy Ahmed xayyaara diroonii kananii khatiibbeellee ittiin waraanu san Turkiidha. Soomaalii waraana isiin qabdu guutumaan guututti namni leenjisaadhaaf jiru baay'atee namni baasaadhaaf jiru Turkiidha gaafa deemee isaan bira dhaqu qunnamtii Masrii wajjin qabdu sun qabbaneessii jaaniin maaliif Masriin warra akhwaan muslimiinaa hidhatti fixxee kaan inni ajjeeftee jeeti warri Turkiidha aara guddaa itti qaba saniifuu Soomaalee warri hoogganarra jiran arraantin hedduun isaanii warra akhwaan muslimiinaati saniifuu jeeti warri Masriidha warra Masriitii wajjin akka isaan qunnamtii fudhatan Turkiin hin barbaadu. Turkiin gaamma qunnamtii achi qabdu suni qabbaneessi yoo nagaya barbaadde waan jiru Turkiin himee fi jaama achiin ka'ee namicha kun waraqaa katabee Itoophiyaadhaatti muummee ministeeraatii fi dammaqee makonittis waraqaa katabee waan Masriidhaa wajjin dalenne suni dogoggora ta'uu ammaan hubadhee saniifuu dhufeetiin waan waliin haasawuu qabnaa jeeni. Akkasitti gaa eega baatii meeqa akka inni hin dhayne didaa turan amma akka dhaquuf hayyamanii wayita inni dhaqe kanarratti gaa waliinuu ta'anii waliin haasawanii qunnamtii Somaalee fi qunnamtii Itoophiyaadhaa ja'anii Somaalee gaa waraana kumshan achi keessa qabdi Itoophiyaanii kumni sanaan achi keessa jiru suni akkuma biyya isaatti keessa olii gad deemaa jira waraana Afrikaa keessa waraanni guddaan biyya san akka fedhetti bulchaadhaa jiru waraanuma Itoophiyaadhaati. Amma gaa hidhattoota Al-Shabaab ja'amusuun irratti harkaanfii fudhachuudhaaf Itoophiyaa ifcina hiriirsuun barbaachisaadha. Turkii ifcina hiriirsanii Turkiin gaa wajjin dhaabbattee hidhattoota Al-Shabaab biyyee nyaachisaa jiran hidhattoota Shabaab kaa ani hin beekne bakka isaan irraa dhufanii warra Shingii uffachuun haraamii sa'aa uffachuun haraamii naddaraa uffachuun haraamii akka waan warshaan uffata tolchu Somaaliyaa keessa jiru akkasitti gaa amma tarkaanfii fudhachaa jiranii magaalaa Itoophiyaadhaa deemanii Itoophiyaa wayita deeman kanattis Abiy Ahmedis waan silaa barbaadamu itti himee buufata doonii Khaslaa jedhamu sanillee uummata baarlamaadhaa mari'achiisee Itoophiyaan parsantaa 60 akka sheerii fudhattu godhuudhaaf waan hayyameetu himamaa jira achirraa ibsa waliin baasanii Somaaliyaarraa qoqqobbiin
meeshaa waraanaa bitachuudhaa akka kaatu Abiy Ahmedii fi inni waliin himaniitii jiranii. Gaa Itoophiyaan naannoo sanitti biyyoota naannoo san jiran biyyoota gaanfa Afrikaa jiran kana hunda keessa harkana naqattee nagaya dhorkuudhaan shakkamaalaatis turte ammallee itti jirti jechuudhaani. Qeeqamaadha jirti. Soomaaleen bakka jahatti gargar baatee mootummaa jahata adda addaa qabdi. Alaabaan Soomaalee dur nuti beeknu qoqqoodamtee namuu alaabaa addaa tolfatee warri Boosaasoodhaa, warri Jubbalaanii, warri Puutlaanii, warri Hargeysaadhaa namuu mootummaa adda addaa tolfatee akkasii warri Moqdishoodhaa akkasii kanaan jira. Uummata ballamaanni biyyattiidhaa bakka itti wal ga'u dhabee sharaa gamtaan Afrikaadhaa jaaraafitti wal gahee pirezidaantii filatee Soomaalii gaafa akkasaniin gahanii jiran jechaadha. Har'a Soomaaliin namni namicha kana ajaja fudhatu tokko hin jiru jechuun jimaa Oromoodhaa gartee Oromoon jimaa Oromoodhaa hin barbaannu jee jimaa Kiiniyaadhaa bitachuunsaa akkuma jirutti haafuu har'aan tana namni isa kanaan ajajamu tokko hin jiru. Warri Somaalilaandiitis warri Puutlaandiidhaa warri Jubbalaandii nam tokko namni isaan ajajamu hin jiru. Har'a gaa eefeefoo kun Abiy Ahmed bira dhaqee achirraa ajaja fudhachuu eegalee saniifuu Rabbi sana gargaaru jenna. Qophiin keenya irraa sirrii dhaabbata. Qophii kanaatiin hamma walitti deemnutti nagaan nu turan afeerraa keenya fayyaa ta'a. Gootoo wani gamna gameeyyota jarraan abbuqatoo mirga abbaa qabsaa'otaan lal jarraan. Jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leencakoo way osoo deessee haati marraa lama harmee marraa lama.